ولينجر كنوان تئف ساعتين نما أتي أكنا أتي أكسي سينجر هنجين أمس كلين سر جرت أمس إدو مزن جرت إدو سني وانت تشاشالين جر سيغالي إمالا كان كيهن إيغالتي مالي هنتو مرة إمالا كان كي أما غنا ويتنار تمالي قلمان هنجيني خناف ويتني قباتي كان الرجا بادو أنا سنن كان سيني أوفيس إنسال فتشي سيني علامة قبادو نما باية جالة تمتا نما باية سيبيكا نما باية بكا قدان سيئيغا بكا قدان نمني سيئيغو سنغهي فكين نما باية تاي سيغالي غافتي فكين نما باية تاتي أنيس نينغم مدا أتيس نما برا غرغارتا just namni baay'ee waa walirraa barataa jecha gaafa san ati namaaf barnoota baay'ee taata mana barumsaa nama baay'ee taata sii galee kana waan ta'eef ati jabduudha ati mul'ata nama baay'eeti kanaaf sa'aatiin isaan geenne gashtu kushumme ati amma fokasiin ati naa gootu guyyaan si yafe guyyaa qubaallaa akkaamu guyyaa lama sadii fiucharii kan kee kan kaleessaa san isa duubatti yaadataa ciniinnataa yeroo waa wahii dhabdisan fa'a yaadataa of jajjabeessaa yeroo waa wahii fa'a namarra barbaadde namni sun fuula si kaase san fa'a yaadataa qabaachuu qabaa harkatti waa qabachuu qabaa yeroo akkanaa tan akkana ta'ee waan akkanaa dhabe yeroo akkana jiru san akkana ta'ee waan ittiin nyaadhu dhabe akkana ta'ee waan ittiin uffadhu dhabe har'a garuu uffachuu hin danda'a eenyu nu gargaaruu hin danda'a jedhi jabaadhuuti fokasii isii kaleessaa san xiiqii godhadhuuti fuuldura kan keetti jajjabaadhu gaafa fuuldura jabaatte ana miti namni kamuu si jaalachuu fi miti already akka ati nama jala deemtutti namni si jala deemee jireenyaaf si barbaada gaafa ati wixinee qabaatte gaafa ati alaamaa qabaatte akkuma kaleessa arafaat maraattuudha arafaat maaliidha siin jedhanii si jibban gaafa ati qabaattee mul'ata qabaatte arafaat haadha qabeenyaati arafaat nama akkanaa qabdi mana akkanaa qabdi makiina akkanaa qabdi jireenya akkanaa qabdi jedhee si barbaada namni zamana kana sii galee kana waan ta'eef ofirrumaan kaasee si hima wanni qabachuu gahu hin jiru sa'aatii kanatti kana waan ta'eef sirraa kan eeggamu itti dhaqamnaa waliin jirraa hamilee keessin cabsine sirraa hin fagaanne fookasiin kan kee gammachuudhaan gara jijjiiramaatti qalbii kee deebisuudha arafaatootii jedha geesse ati immoo jabduu intalaatii haadhatooti shamara already obboleettii gooti. Rahmatullahi wa barakatuh kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan welkama shamara kafuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessaatti egaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattanii hordoftoota kiyya warroonni jalqabarraa hanga mana hordoftan hedduu naaf galatooma naaf jiraadha umrii dheeraa bakka yaadda muraada gaa isiniin jedha akkuma dura ammallee laayik sheer gochuun nafaana tura warroonni haaraa dhuftanillee weelkaam ani haadhuu baga nagaan gama YouTube channel kiyyaa dhuftanii sisimadhee jira seenaan noora keerin isin kana dhuftu baga gama YouTube channel kiyyaa dhuftanii isiniin jedha akkasii akkuma irra seentanii viidiyoo hanga xumuraa ilaaluun subscribe gochuun like gochuun mallattoo ol jettu rakaadha viidiyoon kiyya yeroo posti godhu akka isin ga'u akkasii ni jajjabeessa isiniin jedha har'a viidiyoo kiyya waa'ee lubbiyyee gorsa fatishaan gorsee jechuudha gorsa bareedduu gorsee maasha Allah tabarakallah mucaan kuni qarqaarsa obbolummaa kan jaalalaa osoo hin taane akka amma miidiyaa irratti taphaa maaliyyee maarriyyee jedhanii hin taphatan malee inni waa'ee jaalala waan biraa hin qabu jedhee ibsatee dubbatee jira miidiyaa irratti inni taphanna malee inni qoosna malee anillee akka obboleettii takkaatti gargaara malee waan biraatiif hin gargaaruu jedhee dubbatee jira maashaallah tabarakallah namni yeroo ammaa kana obboleessi obbolummaaf nama gargaaruun hin jira subhaanallah rabbiin abbaa fedhe namaaf laaffisa yoo waa namaa jijjiiruu edda rabbiin abbaa ati niyyanne sii laaffisa jechuudha kanaafuu baga rabbiin gargaaree isallee haajaa isaa hawwii isaa waan inni obboleettii tiyya jedhee nama rakkataa kana gargaare kan namni yeroo awwal ishiin gara miidiyaa kanaa dhuftu sammuu fayyaan qabdu tana taluka koboota tana tamaalii tana akkasii jechi namaa jecha dhibban namatti maxxansanii jechuudha waa dhibba jedhaniini rabbiin san hunda jalaa baasee akkuma inni jedhe hiyyummatu gadi nama qaba malee hiyyummatu akka namatti atiin qixxoofne si godha malee wanni biraa hin jiru jechuudha ilmi namaa hundu tokkuma rabbiin nama hundaayyuu tokkuma uumee garaagarummaa wanni qabu hin jiru hiyyummaan tun immoo nama gadi si gooti jechuudha waa qabaatteetiniin
akka namni uffatutti hin uffatin, akka namni tolfatutti yoo hin tolfatin, akka namni godhatutti yoo hin godhatin, jireenya akka ilmi namaa jiraatu kanatti yoo namni hin jiraatin, wallahi hiyyummaan dirumalleen satrii sitti gooti jechuudha. Hiyyummaan immoo gaafa dhabdee ati nama keessa waan taatu dhabdee yaada si mara, namni illee maraattu maali namaan jedhee maqaa hedduu nama maxxansa jechuudha. Amma namni qabaata fayyeessa walii madaala malee namni kun bara fayyaa qaba hiyyummaa gadi isaa qabe malee hin jedhu gaafa hiyyeessuma santu gaafa waa argate haftaamii fakkaataa jechuudha. Namni amma haftaamii malee hiyyeessa kana achi wallaalu akkasuma inni yaada kaasee jira. Biyya namaa kana deemuu qofaa miti amma Dubaayin dhayxee jirti lubbiin nama dalagatee kaayoo kaleessa rakkina kaleessa keessaa bahe san dagatuu miti biyya namaa yoo dhufe namni tokko ni dagataa kaayoo kalee keessaa bahe san ni dagata. As dhufnaan gara miidiyaatti caffaruu deema waan biraa keessa deema ni dagataa jechuudha. Rakkina kalee keessaa bahe san caffaruu osoo hin taane taphadhuu qoosii likkimatti deemuu jechuu barbaaditi. Wanni likki dareemmoo ni fokkataa jechuudha. Maaltu jira kaleessa yoo itti namni biyyaa bahu yoo rakkatee biyyaa bahu san namni caffaraa manaa bahe caffaraa manaan baane taphataa sirbaa manaan baane taphataa qoosuuni bareedaa namni akka hin dabbaramne wal bohaarsuuf qoosee taphatillee tokko ni jira sirbu jechuu gaafa miidiyaa kanarra dhufee jireenya manaa bahe san dagate jechuu akkasii osoo hin taane akkuma inni jedhe waan kalee keessaa baate san gaafa rakkattee wallaa dhugaa isaati jechi inni amma jedhu kuni shamarran biyya arabaa maraa fi yaadannoo ta'a gorsa bareeda ta'a jechuudha. Akkuma san rabbi isaa gargaaru mucaa faamii mucaa gaarii jechuudha. Obbolummaa jedhanii yeroo ammaa kana nama gargaaru nu waan ajaa'ibaati jechuudha. Rabbiin isa haa gargaaru isillee akka inni wajjin ta'aabee waa hedduu godhee fi gargaaree isii kalee akkasii boottu san isii kalee akkas jirtu san waa hedduu gargaaree har'a nama fakkaattee nama qixxooftee akka ajaa'ibaatti namni kalee jibbu marti miidiyaarra namni kalee waa dhibba isiitti maxxansu marti amma jaalachuu jammare jechuudha. Lubbiyee jechuu jammare akkasii waan tokko namuma kamiyyuu yoo miidiyaarra dhufe awwala akkuma inni baanu nama sanitti siqiitii waan isaa hubadhu jedhee inni jechuu fatishaa. Nama tokko arrabsuun duratti qeequun duratti jechan taane isan jedhu duratti maali rakkinni kan kee maal taati jedhaati itti siqaa gaafadha nama san jedhe dhugaa isaati. Namni keenya irra caalaan isaa osoo nama sanitti siqeen gaafanne waa irratti maxxansaa jechuudha. Nama jechuun nama akkanaati rabbiin nama akkanaa kana haa baay'isu. Kan nama tokko rakkoo isaatti siqee gaafate gaafa rakkoo isaa san bare immoo gargaaree namni kun dalagatee ofaa jijjiiru rakkina kalee san keessaa bakka guddaa haa ga'u jedhee yaadee gargaaru isaatu waan guddaadha. Akka keetii kana rabbiin haa baay'isu. Rabbiin ifaajee tanteellee isii galma guddaa geettee dalagattee of jijjiirtee waan guddaa mul'istu rabbi haa taasisu. Wallahi fatishaa hedduu galatoomii jechuudha. Isiif godhuun hunda keenya gammachiisee jechuudha. Isii rakkattuu kalee akkas jirtu san garaa nama nyaatti. Har'a san keessaa baatee sadarkaa kana ga'uun ammallee inshaallah yoo jabaattee karoora waan kalee keessaa baate san yaadatteetiin inni dalagatte ni baati jechuudha. Saniifuu jabaattee dalaguu barbaachisa. Saniifuu nama maraaf akkasuma gorsa ta'a. Kan kalee haarawa biyyarraa bahe illee hunda isaatu maaliif manaa baane rakkinnatu maaltu manaa nu baase waan kalee keessa tarte san yaadadhu jedhe inni maaliif akka manaa baate kaleessa rakkattee waan wayin godhattu dhabdee rakkattee nama gaafattee namni jechan taane siin jedhee mee isa san yaadadhu jedhe dhugaa isaati wallahi. Namni martuu isaatu mudannoo qaba kaleessa biyyatti maal akka ta'e maal akka rakkatee biyya bahe namni marti isaatu ni beeka. Maal akka kadhatee namarraa waa dhabe ni beeka jechuudha. Namni hundi isaatu ni beeka. Kanaafuu lubbiyyee bichaa miti nama biyya arabaa jiru hunda ilaallata jechuudha. Gorsi inni amma isii gorse kun jechuudha. Keessatti of laalla jechuudha. Marti keenya kaleessa namarraa waa gaafannee hin dhabne namni waan kaleessa nu jaalatu nu waa dhabnaan nu jibbine waan akkasiisan keessatti nama yaadachiisaa jechuudha. Gorsiisaa maashaallah tabarkallah rabbi faamii haa kennuuf ammallee akkanumatti jabaadhu dandeettii keetiin ammallee nama gargaarii jechuu barbaadetti akkuma rabbi sirraa haa jaallatu dargaggoon birallee fakkeenya isarraa fudhadha. Waan hedduu tokko namatti tolu obbolummaaf gargaaree jalqabarraa hangarraa asiin ga'e isillee nama dalagatee of jijjiiree har'a inni gargaaree isiin borummoo nama biraa gargaarta akkuma inni jedhee rabbi haa taasisu.
wallahi yaadannoo nuti muudannoo nu qabnu nu yaadachiisee jechuu garsiisa. Akkasii lubbii illee iddoo dalagaa waa maraa rabbi haala affisuu fi itti haa tolu isiinuu bashaasha kolfitee taphattu bashaasha kolfii taphadhuuti boo harii dalagaa kan kee dalagadhu karoora kalee kaayoo kalee keessa turtisan yaadadhuuf duratti akka daawwitii hin dagatin jechuun martu karoora kalee keessaa baane san kaayoo kalee keessaa baane san akka daawwitii of duratti ilaallaa jechuu isii bichaa miti nu marti kennayyuu kan shamara biyya arabaa taate hundi kennayyuu hin yaadannaa jechuu kaayoo kalee keessaa baane san akka daawwitii of dura ilaalla yoo ruuhiin tun akka malee nu taatu yoo akka malee nu ajajju akka malee yoo nu gootu kaleessa maali wanni mana na baase an akkamirra ture kaleessa jechuu nama yaadachiisa. Nama waan obboleeyyan kiyya nama waan dhaga'ee irraa fayyadamu gorsi nama tokko kenname numa maraaf ta'a keessayyuu obboleeyyan keenya kan yeroo kaluu as kaluu biyyarraa bayanii jechuudha. Horroota yoo dhufan sirbaaf fiigan horroota yoo waan kalee keessaa bayan dagatayyoo as dhufan jechuudha. Isa kanaaf gorsa ta'a kaleessa maaltu manaan ganna baase kan kalee akkam ture kalee maal waa hedduun na mudate jecha san nu marti kennaa jechuudha. Anillee maanga anaan bahutti jechuudha. Marti kennayyuu of duubatti yaadannaa jechuu kalee muudannoo kalee keessa tarree waan namni kalee nu godhe waan biyyatti taane san hunda hin yaadannaa jechuu hin daganne. Kanaaf obboleeyyan kiyya gorsii Fatishaa Lubbiyyee gorsee hedduu tokko nama tolaa rabbiin isarra haa jaallatu. Numa maraafuu gorsa ta'a rabbiin Lubbiyyee iddoo dalagaa isillee haala haa mijeessuufi namoonni amma Lubbiyyee achi taqabbalanillee hedduu jaalatanii simannaa gaarii godhanii fi jiranii. Akkasii viidiyoo itti aanu immoo waldurumaa duwwan isinii dhiyeessa hedduu tokko nama tolaa simannaan simatanii jechuudha. Ammallee gammaddee haa jiraattu dalagattee wanama of jijjiiree bakka guddaa ga'u rabbi ishii haa taasisu. Bakka rabbiin ifaajee Fatishaallee galmaan ga'ee agarsiisee ammallee kana caalu nama ishii dalagattee of jijjiirte bakka guddaa geettee mul'atte nama argu isa haa taasisu jechuudha. Kuni bu'aa dadhabbii isaati akkasuma warroota gargaaran maraafu bu'aa dadhabbii nama gargaaran hundaati jechuudha. Rabbiin hunduma keessanuu isinirra haa jaallatu akka mucattii tana rakkattuu kalees akkasii fuulli isii cilee ta'ee bootu san fuula isii ibsitan kana rabbi addunyaa kiraa isinaa ibsu jedha. Tanamaa homaa miti tarabbiin namaa godhutu caala. Nama rakkataa tokko gammachiise rabbi isa gammachiisa akkasuma rabbiin isin haa gammachiisu. Jabaadhaa dalagaa gaariirra jirtanii akkanumatti miskiina hunda gammachiisa. Rabbiin ammallee isin haa gammachiisu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee har'aa kana fakkaata haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii viidiyoon kee yoo isin tole immoo laayikii gochuu hin dagatina. Sheerii godha laayikii godha yaada keessan barreessa. Sanduuqni komentii keessaa ani deeme afur banaadha yaada keessan waan barbaadan gaafachuu dandeettanii warroota gaafii garaagaraa na gaafattanii isinii deebisuu dhabeellee dhiifama isinii deebisaa. Baay baay.